Hordoftoota chaanaalii kiyya nagaa karaarii waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyoo jiran siniin jedha jirtu jabaattuu har'a waan tokko wajjin ni ilaala rifeensa keenyaaf gaarii wanta ta'e innis talbaadha jechuudha. Talbaa maankaa lamatu asirratti naqadha jechuudha. Maankaa lama jechuudha. Wajjiniin turuu wajjiniin ilaallaa. Maankaa lamatu fudhachuudha hordoftoota kiyya xiqqoodha jechuudha. Ishee kana bichaadha. Rifeensa keenya lasallasuutti rifeensa keenya nuun miidhasuutti talbaan baay'ee filatamaadha wanta baay'eedhaaf jechuudha. Asitti haala kanaan qopheeffadhee jira. Haala kanaan asitti bishaan waan itti naqadha. Akka dafee naa danfuuf hordoftoota kiyya bishaan wanti itti godhadhu qaama murtaa itti godhadheera. Asiin qabbanarraan godhadha jechuudha. Amma ni danfutti wajjiniin turra dhuma isaa waliin ilaalla. Hordoftoota kiyyaa talbaan kiyya akkasittiin naa takkattakeera jechuudha. Amma jalaan dhaamsa akkasittiin takkattakeera. Gaafa sirraa koo ifa makaameraan qabuun sirrii miti. Amma jalaan dhaamsa otoo dhumee jiru jalaa calalamanii booddee calalamuu hin danda'u jechuudha. Wajjiniin tura. Hordoftoota kiyya haala kanaan qodaa qopheeffadhee jira. Utuu inni hoo'ee jiru jalaa calala jechuudha. Gaafa ittiin taa'ee jedhu booda hin qorra baay'ee waan ta'eedhaaf ijji isaa keessaa nuuf hin ba'u jechuudha. Haala kanaan ni calala jalaa. Argitanii xiqqoodha xiqqootti singaa amma kun inni bishaan kun booda sirriitti qorra jechuudha. Eegga qabbanaa'ee booddee gara dibachuutti walii seennan siniin jedha. Haala kanaan calalee baaseera. Amma hin qorra kun sirriitti jechuudha. Sirriitti qorra. Gaafa qabbanaa'uun qorra jechuudha. Walitti deebina. Hordoftoota kiyya haala kanaan naaf qorree jira. Amma nan dibadha jechuudha. Gara dibachuutti seena ani beekan bishaan xiqqoo isheetti baay'ifadhe beekan qalli godhe xiqqoo ishee qallifadhe. Garuu ture baay'ee akkasitti tutaa olee baay'ee furdatayyuu bakka akkasitti nagaa jechuudha. Qallisachuun barbaade. Kun zayituunidha. Ooyiruu zayituunii itti godhadha. Kanatu kanatti fidate jechuudha. Beekan qallisadheeni. Amma gara dibachuutti seenaa. Rifeensa koo kana. Akka kanan godhadha hordoftoota kiyya rifeensi koo baay'ee waan jaallatuuf jechuudha. Uffee namatti tola ijoollee. Maaliif akka keessanaa yaa'u qalala godhatan baay'ee gaariidha jechuudha hordoftoota kiyya. Yoo humnaa olii furdate siniif nyaatu jechuudha. Macaafii isaatti dibadha. Argitanii hordoftoota kiyya talbaan baay'ee gaariidha rifeensa laaffisuuf. Baay'ee gaariidha. Akkasuma rifeensa namoonni farrazachuu barbaadan baay'ee tokkotti farraza. Rifeensa eega qulqulleessitanii booddee talbaan hedduu tokko gaariidhaan isiniin jala. Isiniin callaqachuudha xiqqoo ishee baay'ee yoo furdisuu baattan gaariidha. An akkasittiin jaalladha hordoftoota kiyya. Dafee rifeensa keessan keessaa buqqeessaa wal fudhata. Kanaaf hin jaalladha jechuudha argitanii. Wanta baay'ee ittiin godhan turani. Warra garuu kanumaan hin fayyadama. Rifeensa akkasitti yoo isin yaale baay'ee tokko gaariidha. Masaajii dirqama hordoftoota kiyya.
qaccee isaa kana gubbaan hangiin akkanatti masaajii godhama. Baay'ee jaallata jechuudha. Baay'ee lallaafaa deema. Akkas godhama. Susukkumtu jechuudha dibataa. Akkasitti jechuudha. Amma gara taanutti darbina. Baay'ee gaarii hordoftoota kiyya akkuma isiniin jedhe wantuma isin bira jiru fayyadamaa dhugaan isiniin jedha. Malee rifeensa keessa kunna biraan jiru kunna biroon jiru jettanii dhiistu osoo hin taane gosuma tokko fayyadamaa jechuudha. Dirqama muuzii yoo dhabdan avukaadoo fayyadamuun dhiistan. Avukaadoo yoo dhabdan immoo muuzii fayyadamuu dhiisuun qabdanii gosuma argattan fayyadamtu jechuudha. Akka kootti ani tokko yoo nabe tokko dhiisu yeroo hundaa kan keessaa hin dhimne an dibatan dibadhu keessaa ooliiveeraadha jiru. Ooliiveeraa torbee lama dhibeen beeku har'a isaatiin naaf hin kennine kanaaf hin godhachuu dhiise. Malee baay'ee dibadha. Sarakkoo siin qabu dibatarraa zayitii isaa hojjetadheen manatti nan dibadha yeroo mara waan ta'eedhaaf. Ooliiveeraan rifeensa koo keessa dhibeen beeku. Akkasitti yoo qalas gootan maal ijoollee bishaanuma keessaa ta'e akkasitti yoo qallistan baay'ee gaariidha. Rifeensa keessan keessa seenaa masaajii xiqqeedhuma gootachuudha yeroo akkasii. Caafii isaa sirriitti dibuu qabdu. Godhachuudha. Caafii isaa akkasitti dibataan masaajii yoo gootan baay'ee gaariidhaan isiniin jedha. Akkasii bakka hordoftoota kiyya. Waaw! Farrazachuutti illee miiccattanii kaatanii firiizii yoo godhattan baay'ee gaarii. Asitti illee nuuf hin mijatu iyyuu biyyatti wanta akkasii. Haala kana fakkaata. Xiqqoo isheen faaqqisachuudha. Nan faaqqisa hordoftoota kiyya yeroo dhiqachuu jedhu. Maaliif akka booda badaa waliin kanan faaqqifadha jechuudha xiqqoo. Baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee tokko dheeressuu isaarraa lallaaffisuu isaafis hin jaalladhan. Talbaan matuma keenyaaf gaariidha. Sammuudhuma keenyaaf nyaata keessaallee filatamaadha jedhu kan jire. Waaw! Argitanii amma xaqallalaa jechuudha. Hanga sa'aatii tokko walakkaan ofirra tursa. Sana booddee miicadhaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kana fakkaata baay'ee gaariidha. Wanta na fayyada keessaa tokkodha fayyadamaan isiniin jedha. Ilaala. Mulli kun waan xaxxaadha. Hordoftoota kiyya isa kana fakkaata baay'ee filatamaadha. Wanta na fayyada keessaa tokkodha fayyadamaan isiniin jedha. Haala kana amma sa'aatii tokko walakkaatti ukkaamseen kaa jechuudha. Haaluma kanaan miidhagda. Kan akkas godha. Amma ofuma isaatti muqatee jira. Wayina jira waan ta'eef. Gootu hin keessu jechuudha viidiyoon koo haala kana fakkaata hordoftoota kiyya. Warreen amma yoonatti maatii naa taatan guddaa tokko galatooma. Viidiyoo kiyya isinitti tole laayikii godha. Obboloota keessaniis sheer godhan isiniin jedha. Gabaabumatti viidiyoon koo irraa kana fakkaata. Amma yoonatti waan na wajjin turtaniif guddaa galatooma.
nagaan naa tura. Waaqayyoon sin faana ta'u. Baay'ee baay'ee.